Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan sin jaalatu, sinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamiyyuu na eegdanii, akkami sa'aatii kana geessanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatitti, Si'oolee irraa gara gannatiititti, abaarsa irraa gara eebbatitti inni kan nu fidee dhukkuba keenyaafis qoricha kan nuuf ta'u, gaafii keenyaafis deebii kan nuuf ta'u, eenyummaa keenyaafis miidhagina kan nuuf ta'u, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa isheenis nuti qulqulleetti qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleetti dubree maaramee kan ulfaattee fi kan kabajamtee nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, kabaja ayyaana masqalaa kan kabajamu ilaalchisee kan waliin barannudha jechuudha. Egaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iccitii isaa akka nuuf ibsuuf fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa masqalli yookiin fannoon nuuf jabina akka ta'u, nuuf fayyina akka ta'u kan nutti agarsiisudha jechuudha. Egaa qulqulleetti mootittii hin leeniin kan fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka awwaalamee akka ba'u kan taasisteedha. Seenaa ishee abbaa warraa ishee Taarbaaniyoos kan jedhamu waliin jiraachaa kan turteedha. Illeenii jechuun afaan Ibruutiin bareedduu jechuudha.Illeeniin kan dhalatte dhaloota Kiristoosiin booda bara 247tti magaalaa Bitaaniyaa irraa kan gara Yerusaalemitti kiiloomeetira 5 qofa fagaattee argamtutti keessatti jechuudha. Egaa seenaan iddoo dhaloota ishee kana Eeshiyaa xiqqoo keessaa bakka Bitaaniyaa jedhamutti, kana booda Eloonoopoolis kan jedhamte maqaan magaalittii Qosxaanxinoosiin kan jijjiiramte dha jechuudha. Bootan suni abbaan manaa illeenii Taarbaaniyoos jedhamu kuni daldalaa ture. Bara sanatti daldalli biyya tokko gara biyya biraatti godaanuun waggaa hedduu kan itti fudhatee daldalaa turedha jechuudha. Daldaltoonni yeroo sanii waggaa dheeraa itti fudhachuudhaan kan daldalaa turanidha. Innis karaa dheeraa deemee waan daldaluuf manatti yookiin immoo mana isaatii fagaatee illeeniidhaaf gargaartuu qacaree mooraa keessa akka gadi hin baaneef, aduun akka hin dhoofneef godhee gara daldala isaatti ni deeme jechuudha abbaan manaa illeenii kuni jechuudha. Egaailleeniinis amantaa isheetiin baay'ee cimtuu fi yeroo baay'ee hanga abbaan manaa ishee deebi'utti kadhannaadhaan kan dabarsitu, kadhannaadhaan cimtee kan dhaabbattu turte jechuudha. Wangeelas ni beekti ture Illeeniin jechuudha. Taarbaaniyoos immooyyuu kan daldalaa isaa xumuree gara biyya isaatti deebi'uudhaaf waggaa 3 booda ture jechuudha. Daldala isaa xumuree yookiin daldalatee gara biyya isaa yookiin gara haadha manaa isaatitti kan deebi'u waggaa 3 booda ture jechuudha. Egaa daldaltoonni kuni waggaa 3 yookiin waggaa 4 yommuu daldalan gara mana isaatti deebi'anii karaa irratti waa'ee haadha warraa isaa waliin haasaa turan jechuudha. Daldala san daldalatee erga xumurateen booda daldaltoota biraa wajjiniin oduu haasa'anii deeman ture. Isaanis akkana jedhuun ture jechuudha Taarbaaniyoosiin. Egaa amma kunoo akkanatti deemnee aduu fi qorraan gubannee gara biyya keenyatti deebinuu haati manaa keenya yoo dhiira biraa
waliin jiraachaa turan maal goona jedhaniin jechuudha. Yeroo kana Tarbaaniyoos abbaa warraa illeenii ani kana keessa hin beeku, ani kana keessa hin qabu malee haati warraa koo illeen hin galu wanta kana gonguma irratti hin hojjettu, isheen anaaf amanamtuudha, baay'iseen ishee amanadhaa jedhee raawwatee daldaltoota kaanitti hime jechuudha. Tarbaaniyoos yookiin abbaan manaa illeenii. Illeenis erga abbaan warraa ishee daldalaan bahee mana isheetii kadhannaa isheetiin cimtee dhaabbachuu malee gadillee baatee dhiira ijaan argitee hin beektu ture jechuudha. Yeroo sanitti yeroo sana namoota Tarbaaniyoos waliin jiran keessaa tokko ati gawwaadha abboo, ati gawwaa kan taatedha, sanyii waan keessaa kanaan haadha warraa kee addamoo maali akkamitti gadi baatee qilleessan argine qilleessa fudhanne jedheen jechuudha. Amma osoon dhaqee wajjin ciisee dhufe maal gootaa jedhee raawwatee Tarbaaniyoositti dubbatee jechuudha. Kan wajjin daldala deeme sun jechuudha. Achumaan Tarbaaniyoonis ani waan isiniin jettan kana hin amanu, haadha warraa koos gonguma hin shakku jedheenii deebiseef jechuudha. Arras yaa saba Waaqayyoo, namni tokko haadha manaasaa erga qabaate, haadha manaasaa wajjin erga jiraate shakkuu hin qabu jechuudha. Amanee fudhachuu qaba jechuudha. Yeroo sana namni gidiramaan daldaltoota kana keessaa inni tokko yoo deeme haadha manaa kee dogongorsiisee dhufe maal naaf kennitaa jedhee raawwate Tarbaaniyoos gaafate. Tarbaaniyoosis immoo ani ati dhuguma illeenin dogongorsiiftee dhufte taanaan bu'aan hanga ammaa daldalee dhufe yookiin biyya ormaa deemee ifaa jedhe dhabe kana qabeenya koo kana hundumaa wajjiniin ni fudhattaa jedheenii raawwate itti deebisee jechuudha. Tarbaaniyoos kana jedheeni haati warraa isaa gonguma amanamtuu taate waan beekuuf ture jecha kana laphee guutuudhaan dubbate jechuudha. Daldalaa gidiramaa sunis yeroo illeenii dogongorsiisee qabeenya hundumaa fudhachuuf walii galee gara haadha warraa isaa yookiin haadha manaa Tarbaaniyoos kana Tarbaaniyoos faa dursee deeme. Yemmuus gara ganda illeenin jiraattu san ga'e haadha warraa Tarbaaniyoos natti agarsiisaa jedheeni namoota gaafate. Isheenis bar namatti mul'attu, keessummoomtu, feeyyuu yoo dhufe gonguma dhiiratti hin mul'attu jedhaniin jechuudha. Innis mala biraa baafate. Tole erga isheen hin dhuftu ta'ee mee hojjettuu ishee naa waamii jedhee raawwate. Daldala gidiramtichi kun hojjettuu mana ishee hojjettu san gadi naa yaama jedhee dubbate. Isheen illee siifan ni waamnaa jedhaniini hojjettuu siisan ni waamaniif jechuudha. Innis hojjettuu illeenitiin biyya fagoodhaan nama isa dubbisuun dhufeetu jira jedheeni mee illeenii naa waamii jedheen isheetti dubbate jechuudha hojjettuu sanitti. Isheenis gara manaatti ol deebitee namni si barbaada jetteeni illeenii ni gaafatte jechuudha. Ileegaa gaafannaanis illeenin fuula itti kennuu didde. Namichi sun ammas yeroo lammataatiif dhaqiitii nama qarshii baay'ee siif kennutu dhufe jedheenitti itti himi jedhee qarshii natti hallaluu barbaade jechuudha illeenii. Isheen akkas jetteen yommuu itti himtu yommuus illeenin anaan haadha warraa Tarbaaniyoos akka jettaa akkana haadha manaa Tarbaaniyoosin akkana jettaa jettee odaa fuutee raawwatte gargaartuu yookiin kan isheedha hojjettu san ni rukutte jechuudha illeenii. Yeroo sana hojjettuun gadi baatee dubbii akka ta'uuf diddee itti himtee jechuudha. Egaa dubbiin akka hin taaneef yookiin immoo dubbiin akka fudhatama hin qabne deemtee daldalaa isa hamaa sanitti himte. Daldaltichis mee maal gochuu naan wayya ishee maal gochuu naan wayya jedhee isheetti dubbachuu eegale. Gargaartuu ishee sana mariisise. Qarshii baay'ee akka kennuuf itti hime. Yeroo sanatti gargaartuun ishee hidhannoo mormaa kudhaamaa Tarbaaniyoosii fi illeenii qofti beekan tokko morma illeenii irra jira ture. Isa san fuute jettee raawwatte fuute Tarbaaniyoositti agarsiifte. Yeroo kanatti egaa isheen shaaworii yookiin immoo nafa ishee dhiqachuu yoo deemtu suute jettee hojjettuun sun shuutettee fuute raawwatte. Yeroo sanitti daldalticha hamaa sanitti kennite. Innis yaada kanatti ni gammade. Daldaltoonni dhufanii jiru qophaa jetteeni itti himte jechuudha mala biraa.
yeroo kana gargaartu sun yeroo sana ol deebitee illeeniidhaan daldaltoonni dhufanii ka'ii dhiqadhu urgooftus dibadhu jetteen jechuudha. Isheenis maal yeroo biraa situ na dhiqa miti jetteeni dhugaa seetee dhiqachuu kaate jechuudha. Yemmus dhiqachuuttis hidhannoo mormaa irraas sana bakka dhiqattetti ni irraanfatte jechuudha. Illeeniin hojjettuun suni fuutee raawwatte namichaaf dallaarran darbitee innis kudhaama mallattoo fannoo ofirraa qabu sana fuudhee ka'ee gara Taarbaaniyoositti deebi'ee Taarbaaniyoos kunoo haadha warraa kee wajjin ciiseen dhufe jedheeniitti dubbate. Innis amanuu fi dide haadha manaa koo nan amanaan isin amanu jedhee dideef achumaan namtichi kun innumaayyuu na jaalatte kudhaama kan kudhaamas naaf kennitee jirti jedhee sobee kudhaamicha sobee yookiin immoo gargaartu saniin attaallalee kan fudhate san mallattoo fannoo kanaa itti agarsiise jechuudha. Illeenin akka kenniteef itti fakkaate jechuudha. Taarbaaniyoositti agarsiise jechuudha fannoo kana. Taarbaaniyoos kudhaama fannoo qabu sana isaaf ishee qofatu beeka waan ta'eef yemmuu argu dhuguma se'ee ofitti aare ni na'e garaa isaa akka malee bade. Akkuma jecha isaatti qabeenya san hundumaa kan waggaa baay'ee daldalaa ture san fuudhee raawwate daldalticha hamaa saniif fuudheeniif kenneefi harka qullaasaa gara mana isaatti gale jechuudha. Taarbaaniyoos yemmuu manatti galu bifti isaa ni gurraacha'e garmalee gadde agarraanis haati warraa isaa illeeniin maal taate jetteeni gaafatte. Isheen baay'ee yaadde eegaa kan turte san fuula isaa yoo laaltu garuu inni ni gurraacha'e ni gadde. Dura yoo galtu ni taphatta ture har'a maal taate Taarbaaniyoos jettee isheenis abbaa manaa ishee gaafatte. Dambaliin kee meeshaa kiyya hunda balleesse akkamittiin aarinnaan jettaa jedheeni sobee ishee dhugaa seetee maaloo hin aarinii haa badu qabeenyi kun haa badu dambaliin sun isaa fudhatu haa badu ati fira 50 yoo qabaatte anis fira 50 yoo qabaadhe liqeeffannee daldallee bakka duraatitti ni deeffannaa jettee raawwatteetti dubbatte jechuudha. Illeeniin egaa wangeelas waan beektuuf Waaqayyo siif kennee yoo sirraa fudhate hin aarinii jettee raawwatte abbaa manaa ishii Taarbaaniyoositti himte. Innis akka hiriyaa isaa wajjiniin ciiste osoo itti hin himin kan garaa isaa garaatti qabate kan biyyaa kabajamte salphattee waan jirtu itti fakkaate. Isheen garuu nama amanamtuu fi nama dhugaadhaan deemtudha. Kana hundumaayyuu hin raawwanne jechuudha. Yeroo kanatti biyya kabajametti salphadhee haa ta'u hin qabu hin badu jedhee raawwate baay'ee ofitti gadde. Isheenis guyyaa gammachuu kee si faana dabarsee guyyaa gaafa gadda kee fi rakkoo kee si biraa hin hafu jette isa faanas gadda isaa qooddachuu isa faanas godaanuudhaaf jette jechuudha. Isa wajjinis deemuu kaate. Innis saanduqa dheeraa hojjaa isaatiin hojjisiise galaanatti fe'ee gara bishaan galaana jiru ciisa sanitti ni geesse. Achumaanis galaana irratti saanduqa sana keessa godhee hubadhaa saba Waaqayyoo haadha manaasaa osoo isee amanuu osoo si amanuu nagante nama biraa wajjin ciiste jedheeni ishees maaloo akkas gonkumaa hin raawwanne abbaa manaa koo jetteeni jechuudha. Dhaga'uu fi didee jechuudha. Taarbaaniyoos dhuguma see mallattoo waliin amanassan qofa waan beekuuf jechuudha. Kunoo mallattoo ani siif kenne kana anaa fi ati qofti kan beeknu akkamitti harka namaa bira galeree akkamitti achi dhaquu danda'eeree jedhee mallattoo fannoo sana itti agarsiise. Innis hojii badaa kana hojjette taanan Waaqayyo si baasin hin hojjenne yoo ta'e si haa baasu jedheeni raawwate. Ishee bishaan irratti ni gate jalaa kanaan booda bishaan irratti gate jalaa ni sokke. Yemmuu ishee Waaqayyootti boosse wareega Waaqayyoo wareegde yaa bishaan kana
isa nabaafte fannoo kee isa badee san gidiraa guddaadhaanis ta'u barbaadina argadha jette bishaan kana keessaa yoo nabaaste waaqayyoo wareegde yoo bishaan kana keessaa nabaaste fannoo kee isa badee san wareegus nan argadha jette gara isheetiin waaqayyootti matte jechuudha dambalii bishaan ishee fuudhee asii fi achi raasaa oolee biyya mootii Rooman isa Qusxanxiniyaa keessatti kan argamtu isa san keessatti jechuudha fuudhee gate jechuudha gara biyya saniitti namoonni galaana cinaatti yookiin immoo galaana cinaa jiran suni qurxummii qabanii saanduqa arginaan eegdotas isaan eegdonni sun saanduqni kun maali laata jedhanii itti fiiganii bishaan san keessa saanduqa san baasan yommuu bananii ilaalanuu dubartii bareedduu takka argan isaanis garuu qarshii daldaltoota jalaa dambalii fudhatee se'anii itti fiiganii turan isheen bareedduu waan turteef hundinuu fuudhuudhaaf itti irratti wal lolan dubartii bareedduu tana ifuuna natu fuudha jedhanii irratti wal lolan jechuudha kana booda garuu mootii geessuuf qabna mootiidhaaf geessuu qabna jedhanii mootichatti kennan mootichis yommuu argu bareedina ishee waan jaalateef fuudhuudhaaf ni karoorfate baatii jahaaf masaraa keessa waan gaarii akka nyaatte dhugduu fi urgooftuu gaariis akka dibattu erga godhee booda ishee fuudhe ishees dhaloota Kiristoosiin booda bara 258tti bara 258tti Qusxanxinoos deesse isheenis ilma ishee waa'ee kiristaanummaa daa'imummaa isaa irraa eegaltee ni barsiiste ture erga ilma ishee abbaa isaa bakka bu'ee mootii ta'ee Roomaa akkuma jirutti of jala galchee booda mootii Ileeniin wareega fannoo baasu sana raawwachuuf bara 321tti gara Yerusaalem deemte yommuu achi geessu iddoo fannoo itti awwaalame nama itti himuu dhabde boodarra manguddoo Kiraakoos jedhamu tokko argite innis malaan itti hime kana booda daamotii hiitee hixaana baay'ee itti naqxee kadhaa eegalte kun immoo fulbaana 16 ture aarri daamotii fi hixaanaa xiyya hojjetee bakka fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jirutti sagade isaan bakka xiyyaan aarri itti agarsiise sanitti fulbaana 17 qotuu eegalame jechuudha bitootessa 10 garuu fannoo sun ni ba'e yemmuus fannoo sun ni argame yoo ba'us kan namoota gooftaa waliin fannifamanis ni jira ture Xiixoosii fi Zakkaariyaas kan irratti fannifaman fannoo sun ni jira ture isaan keessaa fannoon gooftaa keenya adda baafachuuf nama du'a irra yoo kaa'an du'aa ni kaasa ture kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ija ni bana ture kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan dadhabes dadhabbii ni kaasa ture dhibabaan ni fayyisa ture kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sana booda fannoo gooftaa keenya fuudhanii kabajaan Golgootatti bataskaana itti ijaarsiftee fannoo gooftaa itti galchan jechuudha isheenis fannoo akkuma baastetti waggaa isaatti bara 328tti dhaloota Kiristoosiin booda waggaa 80 isheetti addunyaa kanarraa ni boqatte ayyaanni yaadannoo ishee caamsa 9 ni kabajama ture jechuudha egaa mootitti Ileeniin karaa dabaatinis itti deeman karaa jal'inaan itti deeman isheen garuu dhugaadhaan waan cimtee dhaabbatteef amantaa isheetiin cimtee waan dhaabbatteef abbaan manaa ishee amanamaa kan ture isheenis amanamaa kan turte sababa rakkinaatirraan biyya biraa daldalaaf yoo deemutti hafuurri xuraan jidduu isaanii seenuudhaan gargar isaan baase yookiin gargar isaan fageesse jechuudha egaa daldalaan hamaa sun Tarbaaniyoosii fi Ileenii gargar ni baase maaliif haati manaasaa isaaf amanamtee odoo jirtu mana odoo gadi hin bahin odoo jirtu garuu daldala hamaa sun hafuura xuraan qabame Tarbaaniyoosii fi Ileenii gargar baase abbaan manaa Tarbaaniyoosis humna waaqayyoo sonoon hin abdatin humna daabiloosiin liqimfamee haadha manaasaa saaxiniin godhee gara bishaaniitti darbe hojiin keessi haa baasu gara bishaaniitti darbe gaafa kana yaa saba waaqayyoo
bishaan sun fuudhee deeme bishaan saniin yoo baatamtu siin abdiin ishii humni ishii waaqayyoodha waan ta'eef yaa waaqayyo bishaan kana keessa yoo na baaste ani dadhabus wareegamus fannoo kee barbaadee nan argadha jettee akkuma dubbatte sanitti isee waaqayyo ishii kadhachaa bishaaniin bololiidhaan yoo deemtu gara biyya biraa yoo deeman warroonni qurxummii kiyyeessan odoo qurxummii kiyyeessanuu galaana keessa saaxiniin bishaanii qarqaratti yoo ba'u itti hori'anii fiiganii qarshii nuu fide galaanichi jedhanii yoo fuudhanuu dubartii baay'ee bareeddu kana arganii mootichaaf kennanii mootichi fuudhee ilmoo gaariillee akka argatu taasise illeen garuu fannoo san wareegamummaa ishii wareegdee guyyaa isaa odoon dabarsin yookiin immoo guyyaa waaqayyo eeyyameef odoon dabarsin fannoo san barbaaddee akka argattu taasifte manguddichis immoo iyyuu fakkeenyan itti mee yookiin icitiin itti mee fannoo san akka ishiin argattu hixaana aarsitee damaraa bobeessitee akka ishiin argattu taasise ishee fannoo san argatte jechuudha. Arras yaa saba waaqayyoo namoonni jecha namaa dhaga'anii jecha namaatiin kan badan jireenya isaanii kan fageessan jireenya isaanii kan balleessan sagalee waaqayyootiin irraa kan fiigan baay'een ni jira. Kanaafuu humna waaqayyoo abdannee deemuun wayya humna namaa abdannee deemuurraa maaliif illeen nama qajeeltuu fi nama gaarii waan taateef jalqabas gaarii kan turte xumurisiitis gaarii ta'e ishee fannoo haaraa irratti gatamaa waggoota baay'eedhaaf garaan irratti gatamaa kan ture waggoota baay'eedhaaf fannoo awwaalamee ture isheen argatte fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajaan Golgootatti manni amantaa irratti ijaaramee akka achi keessa taa'u kan taasisteedha jechuudha. Eebbi fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nurraa bulu eebbi illeen irra bule hunduma keenya irraa bulu kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise galanni abbaadhaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluuf galanni geessuu haadha isaatiif galanni fannoo isaatiif yaa ta'u. Amiin.